meeshaalee biyya jirru keessatti onlaayinaadhaan beeku onlaayinaan bitachuu baannuyyuu onlaayinaadhaan beeku jechuudha. Moobaayilli onlaayinaan meeqa jira biyyaan jiru keessatti Itoophiyaatti hoo meeqa wal madaalchisuu jechuudha. Wal madaalchisuu waan jedhamu namoonni hedduun fakkeenyaaf biyyoota namaa keessaa warri jiraatan jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya Arabaa keessa jirtanii waan kana hedduminaan ittiin fayyadamtanii jechuudha. Saniin isin agarsiisaarra. San qofaa miti fakkeenyaaf dhiheenya kana waa'ee bole appilikeeshina namni Oromoodhaa tolche kan shimeemaan yuutuubara Oromoodhaa jechuudha. Waa'ee isaa isin agarsiisee ture. Komantii achi jalatti arge hedduu irraa jechuudha. Akkaan waan achi jalaa dubbisellee haga tokko isin agarsiisaa jechuudha. Ammas appilikeeshinni sunis yerootti update of godhaa jira. Walumaa galatti fakkeenyaaf waan bole keessatti agarre biyya jirru keessatti onlaayina biyya jirru akkamitti arganna karaa laafaadhaan akka nu hin dhibnetti jechuudha. Fakkeenyaaf amma boleen onlaayina manatti nu fiduu baatuyyuu onlaayina Itoophiyaa keessa jirudha jechuudha. Gatii onlaayinaan himuu jechuudha. Kan biyya jirru hoo akkamitti beeyna kan manatti nu fidus ta'ee yooma bituu baanneyyuu akkamitti barra kan jiruun isin agarsiisa. Akkasuma boleen wantoota hedduu ofitti dabalee jira update ta'ee jechuudha. Hatta haga sharafa gabayaa gurraachaa osoo dallaalaan gaafanne yeroo hawaalaadhaan gara biyya keessanitti mallaqa ergachuu barbaadan akkasuma mallaqa karaa baankiitiin ergachuu barbaadan lakkoofsota ambaasiidhaa dabalatee jechuudha. Kana qofaa miti gatiidhaan tikeeta warra gartee biyya Arabaati galuu barbaadan. Gatii gala yookiin ammoo kan galanii deebi'uudha gatii hunda isaa jechuudha kan biyya jirtanii wantoota akkana kanneen hedduu ofitti dabalee jira jechuudha. Sanis isin agarsiisa akkasuma biyya keessanitti akkamitti meeshaa onlaayinaadhaan laaltanii kan biyya Itoophiyaatiin wal madaalchisu garaagarummaa meeshaa ammallee tokko inni guddaan namoonni hedduun ani kompiitara yookiin laaptooppii tokko Itoophiyaatti 50,000 yoo siin jedhan Suudiitti 20,000 waan jiru namni waan akkasii qabataa jechuudha. Qabiyyeedha meeshaa tokko gatiin isaa ta'uu osoo hin ta'in inni tokko ta'uu maaliin beeyna meeshaan Itoophiyaa jiru san Suudii hin jiru ka Suudii jiru Itoophiyaa hin jiru waan akkasiitu deemachuu yeroo hedduu walumaa galatti kan Dubaay jiru Itoophiyaa jira isa jedhu kan Itoophiyaa jiru san Dubaayitti meeqa isa jedhu maaliin beeyne meeshaa san tokko ta'uu isaa beeyna kan jedhuun isin agarsiisa. Ani Abduu moobaayil appirraay haga dhumaatitti na waliin turan isin jedha gattaayeetiin isin agarsiisa. Bishama barbaade yoo haa ta'u jechuudha. Kompiitara ta'ee maashinoota garaagaraa hatta feermuuzirraa ka'ee hanga kompiitaraatti feermuuzirraa ka'ee hanga moobaayilaatitti jechuudha. Baay'ee takka isin fayyada. Namoonni hedduu waan kana hedduu waan ittiin fayyadamneefi amma fakkeenyaaf bolee irra seenneeti waan asirraa onlaayinaan Itoophiyaa jiru tokko laallee kan biyya jiruuti wal madaalchifna. Suudii jirra ta'a, Dubaay jirra ta'a, Ameerikaa jirra ta'a yookiin ammoo Kanadaa jirra ta'a bakkuma barbaade haa ta'u jechuudha. Asumaanuu boleen kun baay'ee tokko bareedaadha. Namni Oromoo tolchuuf osoo hin taane hedduu isin fayyada. Amma itti fayyadamutti jira. Wantoota hedduudha haaraa update of godhaa deemaa jira jechuudha guyyaadhaa guyyaatti. Isiin tuni wantoota update if godhe as keessaa ni argattu. Asirra yeroo gattuu hidhanii fakkeenyaaf kun amma hoompeejiidha. Amma isa kana agartanii gatii tikeetii xiyyaaraa jira. Fakkeenyaaf amma gatiin tikeetii xiyyaaraa kana yoo fakkeenyaaf yoo irra gattuu hidhanii waa'ee tikeetaa argattu. Asirratti black market jedha gabayaa gurraacha argattu jechuudha. Mee amma kana booda isin agarsiisa yoo viidiyoon dheerachuu baate amma isin appilikeeshina kana yeroo fayyadamtanii as bakka kaataagorii jettu kana jechuudha. Isii kanarratti yeroo tuuxan fooldaraan argattu waan barbaadan elektirooniksii kompiitaa jedhee bifa kanaanii hunda isaa faashina jedhee hunda TV waan hunda as keessaa qabaa jechuudha. Akka meeshaa hundarra deemtanii yoo barbaaduu hin barbaadin jechuu kiyya hin fedhin. Tole hayyee fakkeenyaaf amma kompiitara jedhan kompiitara barbaada waan ta'eef kompiitara irratti hin tuqa. Kompiitara irratti yeroo hin tuqe mee amma yeroo hedduu amma kompiitara kan namni hedduun ittiin shawwadamu yeroo biraa immoo bal'inaan viidiyoo waa'ee kompiitara maal isaa laalla akkamitti laalla ka jedhu bal'inaan irratti isin waraaba. Haa ta'uuti ammaaf ammoo mee kompiitara tokko fakkeenyaaf yookiin ammoo Suudiitti agarree haa jennu yookiin ammoo Itoophiyaatti nama bitatee wahii agarree haa jennu. Yoo nama bitatee wahii agarree gatii gartee ka Itoophiyaatti agarre san 40,000 jechuudhaan kompiitara san wal madaalchisu osoo hin taane kan Itoophiyaatti 40,000 suni Suudiitti hoo meeqa ta'a? Yookiin ammoo kan ani Suudiitti 5,000 riyaala 2,000 bitee Itoophiyaatti meeqa ta'a? Mee Samsung kan haalaallu kompiitara Samsung kompiitara kana jechuudha. Kompiitara tun bareedduu na fakkaatti. Mee isii tanarra laallaa fakkeenyaaf ammallee yeroo gara boleedhaa seentanii lakkoofsi jalqaba irratti dhuftan kun jechuudha. Kan
meeshaa osoo hin taane kan abgartee abbaa biik booleetitti meeshaa ittiin ergitanii meeshaa kana naaf achirra beeksisii onlaayinaan maxxansiidhaati malee kan ittiin bitattanii kan ittiin bitattan kun kompiitaruma kana jala jira jechuudha. Fakkeenyaaf anama kompiitara kanarratti gattuqa saamsangii kanarratti jechuudha. Yeroo kompiitara kanarra gattuqee kompiitara kana jala lakkoofsi ittiin bitadhuudhaa fi akkasuma ammallee qabiyyeen kompiitarri kun qabullee jala kanaan naaf dhufaa jechuudha. Gatiin isaa meeqa 42,500 jechuudha. Lakkoofsi isa kana ittiin bitadhu isa kanaa jechuudha. Namichi bakka fedhe jiraachuu danda'a. Wallagga jiraachuu danda'a, Harargee, Arsii, Jimma, Boorana bakka Finfinnee, Adaamaa bakka fedhe jiraachuu danda'a. Haala sanii irraa bitatu jechuudha. Amma todayee saamsingiin kun amma saamsingii 2020 takka 2-in-1 Galaxy Book Flax jedha. Amma Galaxy Book Flax een kuni isa kana jechuudha. Amma saamsingii qofa osoo hin taane wanni moo isa kana kompiitara kana qofaaf kaayame maalinni Galaxy Book Flax Eedha. Flax een kun amma isa kana qofa ibsaa jechuudha. Kan biraa bii ta'uu danda'a yookiin ammoo amma fakkeenyaaf kun amma taaxaa fi kan walitti caccabu jechuudha. Kompiitara zabanaayidha akka malee jechuudha. Jala kanarratti qabiyyeedhaan isaa kun akkuma agartan kana 2-in-1 jedheeti wantoota garaagaraa amma fakkeenyaaf as jalatti moodeela isaa akka jiru barbaadna. Wantoota garaagaraa kun hundi isaa amma qabiyyee isaati mee yeroo biraa isin agarsiisanii moodel kunoo Galaxy Book Flax jedha. Amma moodeelii tana jechuudha kan kompiitara kanaaf kaayame isa kanaa jechuudha. Duuba maal godha ammaani Saudii yookiin Dubaay yookiin ammoo Ameerikaa yookiin Kanadaa jira yoo ta'e bakka saamsingii tana sekoondii takkaaf gaqqabdan akkana gaqqabdanii duuba akkanatti irra harkiftan akkanatti kunoo akkana irra harkiftanii eega akkanatti irra harkiftanii booda lakkoofsa irraa hambistanii jechuudha. Akkanatti lakkoofsa irraa hambifnee bifa kanaan haga kana irraa koppii godhanna. 13.3 tun maaliin amma inchi isaatii jechuudha. 13.3 tuni inchi isaanatti fakkaata. Koppii goona san booda kun koppii goona as keessaa hin bayamma as keessaa akkana bahee Google irra seena. Google Chrome irra seenaa jechuudha. Eega Google Chrome irra seene iddoo sarchii kanarratti amma sekoondii takkaaf gaqqabee taa'aa jechuudha. Kuno peessi tana tuqa amma kuno katabbiin gamas irraa koppii godhe akkana naa dhufeemi fuula kana duratti maal godha price godheet in godhee ammas xiqqashoo addasiisee Saudi, Dubaay, Kanadaa, USA, Austraaliyaa waan barbaade Awurooppaa biyya jirtan bakka feetan jechuudha. Maal godha duuba fakkeenyaaf amma Saudi godheet sarchi godhaa jechuudha. Amma maal barbaadeen gatii kompiitara kanaa jechuudha Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf kun amma Saudi Arabiyaa keessatti kan garagaraa naa fidama kun Core i7 san Core i5 na fakkaata Samsung Galaxy Book Flax 13 jedhaa agartee amma modeela garagaraa qabaa jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf amma mee an isa kana irratti tuqa haa jennu Saudi Arabiyaa Riyaadii fi Makka jedhama kun online kun Riyaadii fi Makka keessa haa jennu amma biraayisii isaa naaf himaa jechuudha irratti hin gattuqa. Amma asumaanuu maal argadhe duuba kunoo amma fakkeenyaaf peejiin kuni yookiin ammoo weebsaayitiin kuni jechuudha onlaayinaan kan Saudi Arabiyaa keessatti kompiitara gurguruu jechuudha. Garuu asitti ammaan lookshina hordofee akka achi hin jirre naaf himaa jira jechuudha. Haa ta'u rakkoo hin qabu. Amma fakkeenyaaf kunoo isa kana jechuudha. Amma laala asitti Saudi Arabiyaa riyaala 1,850 jechuudha. Baay'ee tokko bareeda tole hayyee garuu riyaala 1,800 garaagarummaa guddaa qaba meen ilaalla. Amma jala kanarratti kompiitara san ta'uu isaa sirriitti adda baafanna kunoo Samsung Galaxy Book Flax isa san jechuudha. Amma maaliin nama kun modeeliin isuma hagamas ilaalle sanii garaagarummaa tokkollee hin qabu jechuudha. Maaliin inchiin isaallee 13 wannaan isaallee jechuudha kunoo 13.3 jechuudha inchiin isaatis. Wanni hundinuu kunoo touch screen illee ni dalagaa. Kalara san kafeene filannaa waaranti waggaa tokkoo qaba. Kunoo haala agartan kanaan jechuudha. Wanna hunda isaatu kunoo akkanatti tartiiba kanaan asirratti kanneen yeroo biraa qabiyyeedhaan kompiitara yeroo bitachuu barbaadan akkamitti akka fakkeenyaaf amma asitti kun sa'a 17 tursiisa jedhe baatirii meeqa gamasiisan laallaa as tuqeemee fakkeenyaaf biig boolee irratti hoo baatirii meeqa jedha baatirii kunoo baatirii isaa jechuudha sa'a 10 ol jedha asirratti illee homaa rakkoon qabu sa'a 10 ol jechuun baay'ee tokko bareedaadha kompiitara addaati akka asirratti ammoo raamiin isaa GB 8 jedha gamas inni ilaalla raamiin isaa GB 8
raamiin isaa GB 8 fakkeenyaa fi wanni hundi tokko ta'uu isaa isin agarsiisuu fi beekan amma wanni kanneen isin agarsiisutti jiru raamiin isaa GB 8 walumaa galatti moodeelaan akkanatti meeshaa walitti galaa jechuudha. Namoonni hedduun amma yookiin ammoo yoo Samsung ta'e Samsung achitti haganaan bitee yookiin ammoo Itoophiyaatti hagana. Tole hayyee fakkeenyaaf amma mee gatiin kun hoo meeqa ta'a? Gamasitti meeqa jeessareef Big Bole irratti gatiin isaa hagam? Birrii 42,500 jedhe hayyee Saudi Arabiyaatti riyaala 1,850 riyaala 1,850 20 takkaa fi 238 jechuudha. Garaagarummaa guddoo qaba. Garaagarummaa guddoo qaba. Duuba ammallee kompiitara fakkeenyaaf asumaanuu kompiitara yeroo bitattanii generation 10 generation jedhama. Kompiitaroonni haaraan amma 10th generation jedhama. Generation kuru naffaa jechuudha. Kunoo 10th generation meegabasitti kunis 10 generation ta'uu isaa laallaa Big Bole irratti 10th generation 10 generation akkasuma jechuudha kunilleen kun asitti akkuma agartan kana jechuudha 10 generation dha jechuudha kunilleen duuba branding isaallee haaraa jechuudha kompiitara ammallee yeroo bittan brandinii fi brand use ta'uu isaa adda baafattu jechuudha sammee yeroo bira waa'ee akkaataa qabiyyeedhanii isa itti addaan laallu jechuudha akkaataa isa itti addaan laallu amma kun fakkeenyaa fi touch screen dha wantoonni hundi isaatu latest dha jechuudha waan kompiitara baay'ee tokko bareedduudha jechuudha screen isaa FHD dha baay'ee tokko bareedaadha kaameraan isaa wanni hundi isaa bareedaadha jechuudha asumaanuu amma yoo Dubai illee ta'e haaluma kanaan ifaami isiniif amma kan Saudi isin agarsiise yoo ammoo kan Saudi ta'e yoo USA illee ta'e jechuudha akkanuma jechuudha duuba sanbooda jala kana olooftanii lakkoofsa barbaaddu amma laal lookshinaan waan ta'eefi lookshinaan fayyadamutti jiru ni beeka waan ta'eef amma googilii akka biyya kana hin ta'innaaf himaa jira garuu isin ammoo isinii fidaa jechuudha lakkoofsa yookiin ammoo iimeelaa warri gurguruleen hin jira messengeraa warri gurguruleen hin jira san akkaataa itti kompiitara biyya keessanii gurguramu ni laaltu jechuudha haala kanaan itti fayyadamtu kanaafuu Big Boleenis baay'ee tokko isin fayyadaa jechuudha amma fakkeenyaaf Big Bole irratti lakkoofsi kun kan gartee abbaa application'ichaatti ergitanidha abbaan application'ichaa walitti fidaadha abbaa meeshaati miti abbaa meeshaa kana namni bakka garagaraa irraa Finfinnee ta'uu danda'a Hadaamaa Baalee Arsii Jimmarra bakka garagaraa irraa itti erganii akka inni online irraa maxxansuuf itti ergan malee inni abbaa meeshaa kanaati miti jechuudha meeshaa kana argachuudhaaf lakkoofsa jala kana fayyadamtu inni kun ammoo yoo naggaadeen itti ergachuu barbaadan asirraani send your product kun jechuudha karaa isaatitti erguudha jechuudha haala saniini Big Bole hedduu isin fayyada guyyaarra guyyatti waan inni update godhu argachuudhaaf akkuma isin jedhe kana iddoo kana tuutan jechuudha wantoota update ta'e as keessa argatu jechuudha fakkeenyaaf amma gatii tikeetii isa jedhu kana gatii tikeetii ka jedhu kana jechuudha keessa seentanii yoo jettanii jala kanarra hogguu dhooftan kunoo Dubai irraa fakkeenyaaf afaan Oromootiin jechuudha baay'ina nama tokko jedha gosa balalii jedha ekonomii kilaas ka jedhu kanarra jechuudha juunii keessa jechuudha gatiin riyaala yookiin dirhama Dubai 1250 galiinsa qofa amma fakkeenyaaf carraan akkana kun bareedaa namoota hojii fixatanii yookiin galuu barbaadaniif baay'ee tokko bareedaadha jechuudha nama akka carraa as deebuu hin barbaanne fi haaluma saniin kun biyyoota garagaraatu jira jechuudha haala kanaan Big Boleen baay'ee tokko isin fayyada jedheeti yaada akkasuma gabayaa gurraachatu jira sharafatu jira ka sharafa kanarratti illee namoonni gariin fakkeenyaaf waan adda isiniin bahin tokkotu jira amma fakkeenyaaf ati asirratti mallaqa yoo Itoophiyaa katabachuu barbaadde Itoophiyaan asirratti wanni Itoophiyaa sii katabamu waan hin jirre fi asirratti fakkeenyaaf siin katabamu maal goota asirratti jala kana Itoophiyaa gootta jala kana Itoophiyaa gootemi asirratti fakkeenyaaf ati amma dhibba jedhe fakkeenyaaf yookiin ammoo 1000 takka yoo Itoophiyaa kana gara mallaqa biraatitti ilaaluu barbaadde iddoo kana tuuqee jirta kunoo akkanatti jechuudha amma gartee Itoophiyaatu as dhufee jechuudha amma doolaaratti meeqa jechuudha haala kanaan jechuudha jijjiirtee laaluu dandeessaa jechuudha kunoo iddoo kana tuuqanii fakkeenyaaf amma kun ka Dubaayii mallaan Itoophiyaa kumni tokko kan Dubaayitti meeqa ta'a isa jedhuudhaa fi jala kanarra kunoo haala kanaan jechuudha isinii adda baasaa jechuudha 85 jechuudha duba haala kanaan itti fayyadamtan isinii jechuu barbaadeeti ani abduu moobaala biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan na tura.